kun Ardii Miidiyaa Neetwoorkii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nageenyi Rabbii bakka jirtan isin haa qaqqabu. Amma sa'aatii oduu irra geenyeerraa warri haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti dhuftan chaanaala keenya kan yuutuubii sabiskiraayib, laayik, sheer godhaatii maatii keenya ta'a. Akkasumas gama toora telegiraamiitiinis jooyin godhaa. Toora feesbuukaatiinis taaktoka dabalatee Ardii Miidiyaa Neetwoorkii ka jedhuun argattanii har'aaf oduu qabannetti ceenaa nu duukaa turam. Mootummaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi faannoo waliin itti fufiinsaan mari'achaa jiraachuu muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmedii dubbatan. Itti aanuun Oloompikiin Paarisii irratti atileetonni Itiyoophiyaa fiigicha kiiloomeetira 10 dhiirotaan ni eegamu. 700 ol sababa gahaa malee gatii dabalan saamsamuu ibsame. Amma bal'ina oduu guyyaa har'aatiif qabannetti ceenaa nu faana tura. Ministeerri muummee Abiyyi riifoormii diinagdee torban kana hojiirra ooluu eegalee mirkaneessuun nageenya mirkaneessuun akka barbaachisu eeruun mootummaan hidhattoota Oromiyaa fi Amaaraa keessa socho'an waliin itti fufiinsaan marii geggeessaa jiraachuu dubbatan. Riifoormichi biyyattiif tarkaanfii murteessaa ta'uu kan dubbatan ministeerri muummee Abiyyi Ahmedii murteen kun akka kiniinii hadhaa'aatii liqimsuuf ulfaata. Garuu rakkoo diinagdee keenya irraa fayyuun baay'ee barbaachisaadha jedhan. Kana malees hojjettoota mootummaa mindaan isaanii 1,500 ta'e deeggaruuf mootummaa mindaa isaanii dachaa 3 yookaan % 300 akka dabalamu murteessuu ibsaniiru. Itti aanuun Oloompikiin Paarisii irratti atileetonni Itiyoophiyaa fiigicha kiiloomeetira 10 dhiirotaan ni eegamu. Olompikii Paarisii 33ffaan hadha fiigicha kiiloomeetira 10 atileetota dhiirotaa gidduutti geggeeffamuun atileetonni Itiyoophiyaa ni eegamu. Har'a halkan sa'aatii 4:20 irraa eegaluun kan fiigamu yoo ta'u atileet Yoomiif Qajeelchaa, Salamoon Baraggaa fi Barahuun Araggaawiin Itiyoophiyaa bakka bu'uun ni hirmaatu. Fiigichi gulaallii meetira 1,500 dhiirota gidduutti har'a guyyaa sa'aatii 6:05 eegalee geggeeffamee turuun isaa ni yaadatama. Atileet Salamoon Tafarraa, Ermiyaas Girmaa fi Abdiisaa Fayyisaa ni hirmaataniiru. Kanneen ramaddii isaanii 1ffaa hanga 6ffaa bahan fiigicha gulaallii walakkaa xumuraa adoolessa 28 2016 geggeeffamu irratti ni dorgomu. Oduu xumuraa har'aaf qaban dhaabbileen daldalaa 700 ol sababa gahaa malee gatii dabalan saamsamuu ibsame. Kanneen imaammanni bulchiinsa Sharafaa Alaa Haaraa hojiirra ooluu hordofee dhaabbileen daldalaa sababa gahaa tokko malee gatii dabalaniif oomisha kuusanii argaman 711 saamsamuu ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksise. Ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Kaasahuun Goofee miidiyaa hawaasummaa isaaniin akka beeksanitti tarkaanfiin dhaabbilee daldalaa irratti fudhatame dabalataan daldaltoonni 33 seeratti akka dhiyaatan taasifamuu ibsan. Kana malees dhaabbileen 1,275 irratti ammoo of eeggannoon barreeffamaa kennamuu eeraniiru. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Finfinnee keessa dhaabbileen daldalaa 71 meeshaalee irratti gatii hin mallee fi yeroo isaayin dabalan akkasumas kuusaa irratti tarkaanfii fudhachuu biiroon daldalaa magaalichaa beeksisuu ni yaadatama.
daawwattoota keenya kabajamoo Arbii Miidiyaa Neetwoorkii irraa oduu har'aaf qabannee kanumaan raawwanneerra waan nu duukaa turtaniif galatoomaa. Laayikii, sabiskiraayib, sheer gochuu hin dagatinaa.